Islaamummaa faaya ifaan dhaabnee taliila qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasaa dandami laagimee yobbola mi'aasaa. Ada dubbii magaalaa namu magaalaa dhufee beeka jiran way barana numa shawwadamne badoo tatteenye ajab ada dhalaan kana fikkeessan dhalaadhaa maltu qof rifeensa tolchaaf biyya tanatti ajaa'ibatti jiru ada jarri magaalaa waan kana haaniiti gurraachaa fi diimatti nu shawwadaa jiran way numaan shawwadame gaafaan hin jiru san ganaan takka takkaan gabbaasu jira isin gugurraachaati jirana ada wanni fuula hunda isin diime isa waan san waan biraa jiran maatta fuulaa darzaanaan ta'e isiiti ganaan isinii fida ummata Inshaallah mina adalah ni biasa ranjiru jabah sambar ni biasa ni bab tani bat khana kaya tani akan nada tani berberi tani akan hinjiru wani kasih huni gala bitam huno diwara kanat asih wakab asini wakab akan wadani itu mah akan wadani asih ribes sani kok koi bahasa anjal sukani akan wadani Obs. Akkana godhani tu akkana nara dhaabbatan fataa jaanii barnuma kana fattila bo oromoon teenya hindoyte dhumte ennee nuti wanne shaa qalbii wayyeessanii mataa isin sana kaayatanii kana deddeebisan tuun akkaneetti tuun shan qabdi tuun lama qabdi jaha qabdi wal qabdi quba samitti kana fayyatti ajab bareedini waan biraati jajjabaa san baasa rifeensani baaftanii normaala keessan san kan waan kana jala ol suuxan sallaan asiin qabdoo qabaami rifeensa wanta wajji fuudhega annan ta'u beeda walillaa qameewu kana magaalaa bitattanii edaan shawwatu jirtan isin ganaan waan fuula hunda dibatan darzaanaan akkanatti san cufaa fiduu ta'a viidiyoodhaan bagaan dhufee magaalaa tana bu ajab wayi jarri yaa hattoota tani baa normaalan ada kana kayyataniti wanna taayir dariden deemaachi fidaa jajjabaa keenya san ni fiddan yarre takkaan waan fuula hunda dibattan hunda fida waan akkana godhanii ka fuulatti ifaa haayitan san suutaan sa'a lama guutuu ooma fuulatti fidaytanii misaniis ganaan fida darzaanan gatiin dhagaa'us. Kuno gudiin kana kuno akkanatti maammadoon akkeessuu jammare jechuudha. Namoota wiigii mataatti diratanii kana maraa kana godhee nama mataa dheeraadha hawwuuf yookaan mataa dheeraa yoo mataa nama dheerachuu didee hawwiidha kan wiigii nama dirachiisu jechuudha. Isaan jalaa ba'uuf immoo wantuma amma asirra mul'isu kana qurunfudii yookaan afaan Ingiliffaatiin close jedhamti na fakkaate qurunfudii yookaan mismaarii waan kana fayyadamuun yaaddoo rifeensa gabaabaa jalaa ba'uu rifeensa qirciccaa jedha uummanni harargee qirciccaa maal jedha qirciccaa jechuun mataa gabaabaa hin dheeranne jechuudha yookaan mataa jabaataa jechuudha mataa laafaa ta'e akka dheeratu jechuudha. Wiigiin ergisa jechuudha. Wiigiin yeroo saniif namarraa bareeda malee wayita baafatan nama saalfachiisaa jechuudha. Matama ofii xiqqaattullee akka wiigii sanitti matama ofii tolfatanii mataan ofii yoo tolfatan yoomuu namarraa bareeda yoomuu nama saalfachiisu bakkuma fedhan illee yoo deeman nama fedhan bira illee yoo jiraatan mataan ofii nama saalfachiisu jechuudha. Maaliif rifeensa uumamaati. Wanna uumama rabbiin namaa kenne immoo ittiin gammachuudha. Isinuma rafuu rabbiin isinii haa dheeressu isinuma rafuu rabbiin isinii haa laaffisu. Wanta nama isinii asirra kaa'e kan wanti qadaada qabu kuni tokkoffaa sigaa maxxashaa biyya keenyaa saniin beekan jedheetanii yaada. Sigaa maxxashaa akkasuma abzuuda gurraacha yookaan habbatal barakaa akkasuma qurunfudii mismaarii walitti daakee zayita xiqqoo bidara ho'isee waan qadaada qabu kana naqadheetiniin wanta amma isiniin jedhe kana itti shafeetiniin akkasitti yeroo torbaan yookaan guyyaa sadiin rifeensa kiyyatti dibee fayyadamaa jechuudha. Wallaahi jijjiirama guddaa qaba jechuudha.
irraa fayyadama. Maaliif hanga yoom namni wiigii nama arrabsaa, hanga yoom namni wiigii nama kolfaa, hanga yoom wiigii wajji dararamuun barbaachisu. Maaliif wiigiin sun namarraa baya, namni birallee nama arguu baata, abbaan manaa ofii nama argaa jechuudha. Wayita saniif lafiitii ta'anii wiigii san godhatanii wayita kaayyoo ofirraa baasan hangam namatti dhaga'ama jechuudha. Kayoomuu gammachuu qabu rifeensuma ofiiti jechuudha. Kayoomuu bakka sin saalfachiisne rifeensi keenya immoo uumamaan qaqqabbii barbaada. Qaqqabbii yeroo hundaa ni barbaada jechuudha. Yeroo hunda qaqqabbii barbaada. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanaala kee jalatti argamtan jirtu maay faamilii baga jiraattan hundi keessanuu kan alaaf biyya keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga naaf jiraattan faamilii kee ammallee naaf jiraadha. Hundi keessanuu kan jalqaba irraa gamman hordoftanii maatii naaf taatanii kan haroo dhuftanillee ani haa dhufu welkaam ahlan wasahlan marhaban fiikum isiniin jedhee jira. Kan durallee please kan ammallee viidiyoo yuutuub chaanaala kiyya samana kana laayikii godhaa hin jirtanii laalallee hin jirtanii maali viidiyoo alamaa keessaa viidiyoo makiyyatu isinin mul'atu dideemoo isinumatu viidiyoo kiyya arguu dhabe. Kanaafuu eega irra dhuftanii laaltanii namni muraasallee laalu kan maal laaltan sun eega irra dhuftanii laaltanii akka vaayiraaliin isaa ba'u laayikii godhaa, chaanaal laayikii godhaa. Homaa isinirraa hin hir'atu. Viidiyoo kana yoo laayikii gootan wanni isinirraa hir'atu akkallee hin jiru. Yoo laayikii gootan jazaakumullah khairan isiniin jedha. Laayikii godhaa. Laayikii yoo godhan namoonni birallee akkasuma argee laayikii godhaa. Wanta namni gadhiisullee itti fayyadama jechuudha. Kanaaf please laayikii godhaa isiniin jedha. Kan haroo dhuftanillee kan durallee viidiyoo irra dhuftanii laayikii godhaa isiniin jedha. Jaalalaa fi kabajaa fi fedhii fi gammachuu keessaniin isiniin jedha. Akkasuma warri haroo askaluu kana dhuftanillee komentii jalatti isin argaa jira. Ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii keeriin isin faana haa dhuftu isiniin jedhee jira. Baga gama chaanaala kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Abshira maatii isiniif ta'ee jira. Hurroonni keessa naa barreessitanii kan haroo gara yuutuub chaanaala kiyyaa dhuftanii maatii akka isinii ta'u barbaaddanillee ahlan wasahlan marhaba fiikum isiniin jedhee jira. Akkaawuntii kana qofaa miti akkaawuntii hedduu sabskraabii isiniin godha. Isin garuu komentii jalatti barreessuun dagatina viidiyoo haga xumuraa ilaaluun laayikii godhaatii komentii jala barreessaa. Ani hunda keessaniifuu maatii isiniif ta'a jechuudha. Yoomuu isin hin neefadhu isinillee nan neefatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii gochuun dagatina vaayiraaliin isaa akka ba'u isiniin jedha. Egaa waa'ee viidiyoo kiyyaa waa'ee rifeensati rifeensa akkuma jalqaba irraa argitan kana shamarran hundi isiituu wiigii qaxxalatti rifeensa hin qabdu. Akkasuma meekaappii laqaallaqatti gudii keessan natu isinii baasuuf ta'a jedhee jira mucaani. Dhugama namoonni meekaappii laqaallaqatu meekaappiin illeen yooma saniif malee faayidaa hin qabu. Duraan haawwatiin keenya yookaan akkasuma haadholeen keenya yookaan akka wanni keenya duraan chaapistikii dibatanii hin dabarsine. Chaapistikiin kan faranjiiti. Gizee saniif sobee fuula nama ibsa malee bareedinsi kama uumaa rabbiin namaa kennetu caala. Maaliif dhiqatanii dibatanii warri duraanitu akka bishaan lagaa bareedanii jechuudha. Meekaappiin alatti. Kanaaf akka kiyyatti isallee osoo fayyadamuu baattanii kuulii bichaa osoo fayyadamtanii baay'ee tokko namatti tola. Akkasuma yeroo sargii yoo fayyadamtanii rakkoon gizee mara namni tokko ganama galgala ofii laqaallaqaa jechuudha. Ganama galgala fuularraan dhabamuu jechuudha. Sun akkasii sun abboo nama fokkisaayyuu deemee nama fokkisaayyuu jechuudha. Guyyaa rabbii hunda ofumaan laqaallaqan sun sirrii miti. Yeroo sargii yeroo gaa'ila garaagaraa akkasuma yeroo sagantaan garaagaraa jiru yoo dibatanii gizee saniif dibatanii fayyadaman rakkoon qabu. Garuu gizeema hunda ganama galgala ofii laqaallaqan sun rakkoo qaba. Akkasuma mataan kunillee matama ofii santu nama gammachiisaa jechuudha. Xiqqoollee taatu ofiitu nama gammachiisaa. Waan nama isiniin jedhe kana irraa fayyadama. Abuzuuda gurraachaa yookaan tuqur asmuudii yookaan habbatal barakaa akkasuma firee bismaarii yookaan qurunfudii yookaan kiloozii ibiddarra isaatii itti fayyadama jechuudha. Waa sadii jechuudha. Inni biraas gama xabashaa kan laafallee yoo argatan yookaan gogallee yoo argatan isa zayitii keessa naqxanii zayituunii xiqqoo istanii waan qadaada qabu akkuma awwalarra viidiyoo suuraa irra isinii kaa'e sanarra viidiyoo jalqabarra laala viidiyoo jalqabarra seensisarraa laala waan an jedhu sirri dhageeffadha. Waan an jedhu kan itti fayyadamna yeroo hunda osoo hin hifanne wala kireemii shaambollee gosuma tokko fayyadamtanii jechuudha.
Shaampuudhaan illee suuraa iskiriinii kiyyarra isinii kaa'ee jechuudha kan itti fayyadamu jijjiiramarraa argadhe. Isinillee jijjiiramarraa argattan jedhee abdii qaba. Isinummaan hin hifatinaati. Osoo yeroo hin gubin jechuudha. Erguma viidiyoo kiyya kana argitanirraayyuu itti qophaa'aati waan isin barbaachisu kana dhiyeeffadhaati. Osoo addaan hin kunne itti fayyadama. Bakka yeroo hundaa galgala yoo isinii mijaa'e guyyaa sadiin mataa keessan rifeensa keessatti dibattanii waan qadaada qabutti naqattanii kaa'attanii jenna. Ji'a 2-3 achuma zayitii itti naqattaniitumaan waliin dhooftanii shaftaniitumaan mataa keessanitti dibattaniitumaan filattanii mataa keessan bakka lamatti dhooftanii yeroo hunda jijjiirama argitanii akkasuma bishaan kiloozii yookaan qurunfudii yookaan mismaarii kana jechuudha firee kudhanii bishaan danfistanii yeroo hundaa galgala mataa keessanitti biifuu yookaan mataa keessanii facaastanii itti fayyadamtanii rifeensa gabaabaa rifeensa qacaacaa jalaa yookaan rifeensa jabaataa jala wiigii jala baatanii jechuudha hawwii rifeensaati namni wanni wiigii godhatuuf malee wanni biraa wanni inni faayidaa qabu akka jiru bareedumsa lagizaa'idha malee warri godhatu salacha'ame jechuudha maaliif guyyaan godhatanii halkaniin baafatanii dararamanii jechuudha isuma wajjinu kanaafuu matama keessan tolfadhaa matama keessan isinirraa bareedaa ol utaaltanii gadi utaaltanii of laaltanii jettanii matama keessan isinirraa bareedaa jechuudha kanaaf mataa keessanii fayyadama. Akkasii faamilii kee itti fayyadamaa irraa fayyadamaa baay'ee jijjiirama guddaa qaba jecha bichaa miti dhugumaan dhugatti irraa fayyadamaa isiniin jedha baay'ee namatti tola.